Misoomni koriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru miidhaginaa fi hawwattummaa magaalattii dabaluun qalbii lammiilee ishee fi turistootaa hawwachuun guddina damee turizimii jabeessuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Jiraattonni magaalattii AMN Plus yaada kennan akka jedhanitti misoomni koriidarii Finfinnee har'aa fi kaleessaa gidduutti kallattii garaagaraatiin garaagarummaa guddaan akka uumamu taasisuu himuun keessattuu har'a magaalaa turistoonni itti yaa'an taatee jirti jedhan. Finfinneen Dubaayin caaltee argamti. Har'a maatiin dur yeroodhaan daa'ima isaa fudhatee gara manaatti baqatee galagala. Har'a immoo hojjetaan mootummaa hojii oolee ba'ee dhufee mannaafashaa bakka bashannanaa Finfinnee keessatti balbala duratti qe'ee keetti argannee jirra. Duraan dursanii naannoo kanaan waggaa dabarruu ajaarraa kan ka'ee funyaan qabachaati kan deemnu ganana dhufuun dhibee bitachuudhaaf kan ture amma immoo hawwataa ta'ee namni gara biyya biraa waggaa jiraatu gara dhufee kan daawwachuu fedhudha. Misoomni koriidarii hojjetames sirnaan eegamuun dhaloota dhufutti dabarfamuu akka qabu jiraattonni kunneen dhaamaniiru. Mangistiin afaan keenya nuun ga'e, fuuldura keenya nuun ga'e, nuti immoo har'a eeggachuun nurra jira. Halkanii guyyaa eeggachuun nurra jira. Mootummaan kan hojjetu itti gaafatamummaadhaa fi hojjeta malee kan eeggatu dhaloota egerii kanatu eeggata. Eeggatee kunuunsee dhalootatti kennuu qaba. Komishinarri Komishinii Turizimii magaalaa Finfinnee Komishinar Hundee Kabbadaa Indaastiriin Turizimii waggoota 70 oliif Itoophiyaatti hojiirra oolus xiyyeeffannoo dhabuun bu'aa irraa barbaadamu osoo hin kennin turuu ibsuun amma garuu utubaa diinagdee gurguddoo 5 keessaa dameen turizimii tokko ta'uun bu'aa yaadameef oolaa jira jedhan. Yeroo ammaa kana keessattuu baroota jijjiiramaa as damee kanaaf xiyyeeffannoon guddaa kenname poolisiidhaan deeggaramee imaammataan deeggaramee dameewwan utubaa diinagdee 5 biyya keenya utubuudhaa danda'an jedhame keessaa tokko damee turizimii ta'ee filatameera. Xiyyeeffannoon jennu poolisiidhaan deeggaruu qofa doon taane qabatamaadhaan